Jaalmarroo akka dhuunfaatti dhiifama gaafachuu ni barbaada. Sidaran Opiidiyoo amanuun keenya nu miidhee jira jedheeti amana. Oromoon aangoo fi dhaaba tokko aangoo qabsiisuu fi hin qabsoofne eegata karaa nagaatiin biyyatti galamee maaliif baay'isoo jara naftanyaa akka abaa'oo fi jaalmarroo sodaattu rabbiin sodaatu. Mirga baabiyummaa kallattiin gaafanne karaa nagayaatiin biyya qaqqabne ibiddaa gabrummaatiif qawwee lafaa qabne gaaffii saba keenya deebisuu dirqamne gaaffii lammii keenya deebisuu dirqamne. Yaa shamaar kafuuna kam jirtu naa qabdu sun jechaan an bulees keessan abdiin xayyib waaqo hadha viidiyoo gabaabdu takka waa yaada muraasa wayii dabarfachuu dhufe akkuma baratame waan dhiyeenya kan adeemaa jiru jaalmarroon ajjeefamee jira waan jedhu irratti sooshaal miidiyaa gubbattis yaada muraasa barreessee ture asiinis mee gara yuutuubii kiyyaanis abdii maaliif waa'ee kana irratti hin dubbanne waan nan jechaa jirtaniif mee asirratti waan muraasa yaada muraasa wayii dabarfachuu barbaada. Egaa akkuma baratame ideoloojiin Abiy Ahmed qabatee dhufe ideoloojii jechuun jaratti mataaniti. Kanaaf ideoloojii nama xiqqoo sammuu sirra qabu, nama xiqqoo yaadansiisi caale. Hundaa ideoloojii balleessutti nama siif sujuudu nama akka Haile Sillaasee fa'aarratti lukarratti uummata isaa lukarratti jigsiisee luka dhungachiisu ideoloojii akkasii qabatee dhufe. Kanaaf gaafa jalqabaa wanni nuti shakkineyyuu gurbaan kun ergamtuu naftanyaati jechaa turre innuu guddicha. Kanaaf waan hedduu keessa deemuun hin barbaachisu hacaaluu nu harkaa nyaatanii Oromoo gandaaf amantiin qooduuf waan hedduutu dalagame. Hayyoota keenya hidhaatti guguranii yaadni isaa maal ture beeytanii namtichi kun akka inni itti sammuu jedhe rabbiin itti hin uumin. Seenallee hin beeku beeytanii Oromoo tanallee hin tuffata. Maaliif qabsu yeroo haalatti Oromoon waggaa 5tti waggaa 6 keessatti qabsoo jechuun Oromoon waggaa 50 guutuu qabsoomaa ture. Isattuu waggaa 5 san Oromoon lubbuu ofii wareegee TPLFin aangoo irraa buuse tarsiimoo Oromoon ittiin qabsaa'isan hin beeka jedhee dhugumallee hin beeka santu nu miidhee Oromoon akkamitti akka qabsaa'ee ofirraa buuse waan beekuuf tokkummaa isaa Oromoon tokkoomee kaabaaf kibbaan ka'ee TPLF ofirraa buusanii innilleen arraba damma dibatee dhufee nu hundaa ganee jechuudha amma waan akka sabaatti ganamnee namni gammachuu hin qabaane namoota muraasa turanii namoonni jalqaba irraa dubbii tana beekan warri akka jaalmarroo malee hundi namaatu jechuun Oromoon ka qabsoofneef eega jarrituun aangoo irraa buutee nuti walqixxummaaf qabsoofnee yaada jedhudha. Kanaaf amma dubbiin namtichi kun Oromoon akkamitti akka qabsaa'ee wayyaanee ofirraa buuse waan beekuuf waan san balleessuu irratti hojjetu. Tokkoffaan OMN, lammaffaan artiistoota ciccimoo baay'isoo sirbi keekiyyaa badhaadhaa sun hamilee hagam gahu akka uummata Oromootti uume waan beekamuudha. Kanaaf hojiin inni hojjete maali? Waan Oromoon ittiin qabsaahee TPLFin ofirraa buuse san balleessuudha. Sirna ofii barbaade. Bara Abiy Ahmed gaafa siidaa Minilikiif Haile Sillaasee dhaabu akka Oromoo wal dhabuu hin beeka bara. Garuu jaalalli inni warra sirna dulloomi kana Minilikii fi Haile Sillaasee fa'aaf qabu jaalala Oromoo miliyoona 50 caala. Maal jedhisi tokkotti gaazexaa wayii nama sanamma hin yaadadhu. Si Iskindir Naggaanaatti fakkaati yoo dongoruu baadhee 50 miliyoon Oromoo kan Minilik aybalxibbanyim yaada jedhu. Oromoo miliyoonni 50 Minilik reefa Minilik naa hin caalu jedhe. Abiyyis akka Oromoo wal dhabu waa hin beeka. Wal dhabuunis haa dhabuu akkuma godhu gahee caccabsee hawwiti iyyatana galmaan gahadhee namticha kana siidaa isa jaalatana siidaa isaanii tolfadhee itti haasuu juutudha ganama galgala akka itti sagadu jechuudha. Kanaaf kaayyoo isaa san galmaan gahuuf tokkummaa Oromoo balleessuuf hojjete. Aktiivistoota Oromoo hidhaatti guuree namoota hedduu hidhee Hacaaluu ajjeessee hayyoota Oromoo hidhee miidiyaa Oromoo balleessu. Miidiyaan OMN keessattuu jechuudha. Amma immoo jarri OMN balleessineettee osoo siin dhamaatu Oromoon miidiyaalee hedduu akka Keelloo Kuush BBS fa'aa gadaa bilisummaatti irra dabra hundi keessanuu hin beektanii miidiyaalee akkanaa banatee jira. Kanaaf akka itti namtichi kun gowwaa ta'e hin beeku waan takka qabsoo Oromoo jechuun
OMN yoo cufame akka OMN biraa dhalatu hin beeku. Hacaaluun yoo ajjeefame akka Hacaaluun miliyoonni dhalatu nama hin beekne namichi duuziidha nama waan takka hin beekne jechuun warri naftanyaa kun akkam beeytanii of tuulan. Viidiyoo wayii argitanii turtanii ambaasaadara wayiiti yeroo bara jaraasanii nuti amaarri gurraacha miti jedhee miidiyaa irratti haasa'aa ture jechuudha. Jechuun aduttuu nu gurraachise malee nuti uummata addaati nuti uummata jiinesiidha. Kiitii jechuun nama bareeda godhee of ibse. Hamileen isaan ofiif kennanii fi bakki isaan jiran takkaa miti. Kanaaf nama xiqqoo sammuu isarra qabu balleessu kabiraan mallee Oromoo yoo cabsan Oromoo Abiy Ahmad Oromoo yoo cabse sirna barbaadu akka Itoophiyaa irratti dhaabu waan beekuuf OMN balleessuu OMN ammoo yoo balleessa akkuma isinitti OMN miliyoonota dhufa duuban. Jawaar yoo ajjeesan yoo hidhan Jawaar miliyoononni akka jiran hin beeku. Oromoo amantii fi gandaan qooduuf yeroo muraasaaf sakandii yeroo muraasaaf shaakalus maallaqaan akka godhee shaakalus garuu akka galma hin geenyeef akkuma harkaa kuffine kanatti akka harkaa kufu hin beeku. Kanaaf waan kana hundayyuu yaalee waan kana hundaa godhee Oromoo kaan hidhee kaan ajjeesee ammallee Oromoon ta'a nami ciisee bulaaf hin jirtu. Jarri tunillee achitti kaatti amma jarri taanillee warri naftanyaallee maal jechaan jiran beeytanii. Aangoo gadhiisii dhugaadha waan jarri irraa barbaaddu Hacaaluu akka ajjeefamu miidiyaaleen Oromoo akka cufamu Jawaar akka hidhamu waan kana waan jarri barbaaddu hundayyuu hojjetee fi deedoonni dim amma booda hin barbaadanii jechuudha waan jarri silaa sodaatan waan jarri akka manaaba keessallee sodaatan hundaa balleessuuf yaalii godhee jira. Hacaaluun duus Hacaaluu miliyoona jira hin beekanii. Hacaaluu tokko qofa si'an. Jawaar hidhamus Jawaar miliyoonni akka jiru hin beekan. OMN biyyaa baasanis miidiyaalee Oromoo biyyaa baasanis abbootii qabeenyaa Oromoo biyyaa baasanis miliyoononni akka duuban jiru hin beekan. Kanaaf jarri sam aangoo gadhiisii jechaanii jiran beeytanii. Kanaaf amma namtichi kun yoo fajjeessu yoo shugguxii dhugee of ajjeese malee Abiy Ahmad amma booda waan carraayyuu qabu natti hin fakkaatu. Viidiyoo isinittiin dheeressu gara dubbiitii mataa guduunfa. Amma immoo namticha mataa dhukkubbiitti ta'e Jaalmarroo Dirribaa Jaalmarroo akka dhuunfaatti dhiifama gaafachuu ni barbaada. Sidaraan OPDO amanuun keenya nu miidhee jira jedheeti amana. Jalqabuma irraallee anamma akka dhuunfaatti Jaalmarroo maal bosonaa godha. Oromoon aangoo fi dhaaba tokko aangoo qabsiisuu fi hin qabsuufne eegata karaa nagaatiin biyyatti galamee maalii fi achitti poolisii Oromiyaatti wal ajjeesa aanjechaa ture. Dhiifama si gaafadha Jaalmarroo dhiifama guddaa gaafadha. Ana akka dhuunfaatti. Garaagarummaa siyaasaati ture hammeenyi biraa hin turre. Kanaaf jalqabuma irraayyuu sirrii ture. Abiy Ahmad Jaalmarroo ajjeesuuf dhagaan inni buqqisin hin jiru. Gahee waraana Eertiraa mara gara Wallaggaa akka erge odeeffannoo qabna. Uummata nagaa helikoophteraan tumu. Jaalmarroon ammoo sirna beeytanii sirna amma Jaalmarroon dhufee mana nama tokko yookaan Oromoo dhugaa tokko yoo seene Oromoon sun dura ofiisaatii dhuma malee in himu jechuudha. Yeroo waraanni Abiyyi konkolaataadhaan gara Jaalmarroon itti jira jedhan deemutti woboon karatti eedee daandiin sun qurxamee gamaa gamanaan marfamee waraanni Abiyyi ta'aa jechuudha. Ibidda ajaa'ibaatu jira. Kanaaf namtichi manfasii waan jedhamu beeytanii qilleensa itti ta'ee qabuu dadhabanii amma immoo oduu kijibaa wayii Jaalmarroo ajjeefne maali jedhan. Kijiba Jaalmarroon nagaa qaba. Miidiyaa irratti illee yeroo jarri I think ammarraa 100 fi wayna itti fakkaata yeroo beeytaa Jaalmarroon du'ee wannaadha. Kanaaf oduu burjaajii muraasa tana uumanii uummata hamilee cabsuuf waan itti fayyadaman akkasumas ammallee gara warra naftanyaa san gammachiisuuf baay'isoo jara naftanyaa akka abaa ofii Jaalmarroo sodaattu rabbiin sodaattu dhugaa rabbii isinitti maati. Kanaaf jajalallee gammachiisuuf akkasumas ammallee qabsuma Oromoo tanallee mataa dhuuf waan garaa nama nyaatu ammallee waan biraa bara Jawaar Mohammad biyya alaatti qabsaawaa ture sanitti
bara Jaal Daawud Ibsaa Eertiraa taa'ee qabsaawaa turetti haati Jaal Daawud Ibsaa nagaan Wallagga kee turte. Haati Jawaar Mohammad nagaan Adaamaa turte. Nami maqaa tuqeen jiru hammeenyi jaala tanaa immoo maatii namaa maanguddicha ijaanuu lafa hin argine qabanii taphachaa jiru. Jaalmarroon durumaa gaafa bosona seenu lubbuu fi saba kanaaf kenna jedheetti seene. Kanaaf ammallee gara waan jaalmarroo rabbi isaa jajjabeessu maatii keellee rabbi nagaan si haa baasu. I think mootummaa keessa namoonni muraasni sammuu qabdan hin jirtan jedhee hin yaada. Of ilaalaa isiniin jedha. Maraafuu amma kanallee sirra gabaabsaa inni biraa mallee waraana bilisummaa Oromooti irratti amma komiin hin barbaachisu waan takka amma jechuun namoota garii hin argaa. Deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii gara biraa wannaa jechuu gara biraa fakkaatanii warra waan akkanaa barreessu proofaayilayyuu hin qabanii bilchiginnaas ta'uu malu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo eenyuuniyyuu caamaa fi qorra keessa. Eenyuuniyyuu caamaa fi qorra san keessa aduu san keessa bu'aa dhuunfaatiif jedheen nami lubbuu fi kennu hin jiru. Eenyutu nami waraanni nu hooggantoota qofa beeknam meeqa jira kumaatamaan kan lakkaa'amu kan guyyarraa wareegamaa jiru. Kanaaf kabajatu malaaf waraana bilisummaa Oromootiif kabajaatu isiniif mala gargaarsa hamma dandeettaniin godhaa fi miidiyaa irratti illee dubbachuun hin barbaachisu. Waraanni bilisummaa Oromoo namuu haga danda'uun gargaaru jira. Itti fufaa isiniin jenna. Dhuma irratti amma biyya Ahmad waan takka qabatee dhufe OMN duraan gaafa wayyaanii san maal gochaa turanii manarra deemanii diishii gooraa turan. Amma immoo Abiy Ahmad doolaara miliyoona 240 akkana gadi naqee saatalaayitii bitan. Saatalaayitiin fakkeenya amma akka Arabsaat, Naayilsaat waan jedhamu Itiyoo saatalaayit waan jedhamu saatalaayitii guddaa wayii bitanii achi jalatti miidiyaalee ofii barbaadan. TV even isaat fa'a dabalatee jechuudha. Achi jalatti galchan maallaqa warra bilaashan warra akka isaat kana fa'a amma akka odeeffannoo qabnutti bilaashan kennaniif. Kana wanni godhaniif maal? Chaanaaliin barbaadamu hundinuu Itiyoo saatirra jira. Chaanaaliin Itoophiyaa keessatti ilaalamu. Namni qotee bulaan hedduun fakkeenya diishii gara galchee yeroo gara OMN ilaaluu barbaadu ammoo diishii gara galchitee gara biraa jijjiiruu qabda. OMN achirra waan hin jirreef jechuudha. Qotee bulaan hedduun diishii mayyuu jijjiirachuu waan hin dandeenyeef dirqameetuma fakkeenya amma chaanaaliin biyya kanaa guutuun Itiyoosaati kana gubbarra jira. Dirqameeti akka uummanni miidiyaa isaanii qofa ilaalu gochuuf dhiibbaa isaan godhaniidha. Uummanni Oromoo kanaaf hin jilbiinfatu. Diishii isaa gara galfatee OMN isaa laala malee uummanni Oromoo abadan kanaan illee jilbiinfachiisuu hin dandeettanii. Abiy Ahmad duraan Oromoo jechuun OMN guraa ture. Amma immoo waan kana maallaqa miliyoona hagana gahu gadi naqee birri Itoophiyaa biliyoona hedduutti lakkaa'amu kana gadi naqee miidiyaalee Oromoo uguruuf jecha warra kaaniif saatalaayitii bitee maraafuu galma hin ga'uuf jenna asirratti gabaabsaa na ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Na jiraadhaa dongorri yoo jiraatin na sirreessa hayyoonni kenna hidhaadhaa ni bahu. Nagaara naaf jiraadhaa ni bahu hayyoonni kenna Oromoonis bilisoomuunis waan hin hafne qabsoota furmaataa gamaa gamanaan qabsoon itti cimu qaba jedheeti aman akka abdiitti isin jaaladhaa.